Ashama kam jirtan hordoftoota keenya daawwattoota akkasumas immoo kabajamtoota Diidaa kan biyya keessa jirtaniif biyya alaa jirtan isin hunduu hordoftoota wankoo akkam nagaa jirtanii ani fayyaa nagaa waaqaaf galannaa gayu information har'a isin dabarsuu barbaadu kuni must dhaga'uu qabdan jechuu barbaaditan jechuu isin gadi information isin barbaachisu yeroo baay'ee karaa WhatsApptiin gaaffii baay'ee na gaafattan so gaaffii kanaaf deebii isa dhumaati hordoftoota wankoo egaa har'a maal jechuu barbaaditanii tokkoffaa waa'ee biyya Arabaa tan isin taasaa Dubai fi Saudi lammaffaa waa'ee biyya Turkii tan isin taasaa sadaffaa waa'ee biyya Romaaniyaati arfaffaa immoo waa'ee yeroo baay'ee jechuudha waa'ee meeshaa manaa isa kana kan gaafatan isaaf illee jechuudha gaaffii keessaniif deebii gahaa isinitti hima jechuu barbaaditan hordoftoota wankoo so waa'ee biyya Arabaa ilaalchisee yeroo ammaa kana jechuudha ijoolleen baay'ee miidiyaa irraa na beektan isin hunduu jechuudha hatattamaan deemaa akka jirtan loom yeroo biraa jechuudha viidiyoodhaan yookaan immoo sagaleedhaan isiniif riikaardii godheetoo isiniif dabarsaa baay'ee isaan interview godhee bulettiitii jallee yeroo dabartee gaggeessatan ture akkuma boolee eerpoortii irratti agarsiisanii riikaardii viidiyoo riikaardiin godhuudha malee guyyaa guyyaadhaan namoota baay'een jechuudha boolee eerpoortii geessatan jira jechuudha itti gaafatamummaa guddaa fudheetu jechuudha so warreen biyya Arabaa deemuu barbaadan ispeeshaalii warreen afaan beektan tanaan dura biyya Arabaa dhuftan Dubai deemuu barbaadan karaa keessatiin 9201779 haluunaan jedhaayi yeroo baay'ee deebii akkana kana isin deebisee comment irratti maal laan jettanii namni achitti rakkachaa jira namni achitti rakkachaa jira laan jettanii garuu immoo jechuudha fakkeenyaaf namni tokko dubartiin takka biyya biraa irraa dhufteetoo karaa kiyyaan piroosesii yoo jalqabde osoo biyya ofiitii hin deemin madaamin achi jirtu isheedhaaf hin bilbilti ariifa beekuu ishee uffata miiccuu ishee akkasumas midhaan hojjechuu ishee akkasumas immoo wantoota adda addaa hojjechuu ishee bilbiltee gaafatti madaamin sun jechuudha so baqqas jaaladhee tan jira rakkoo hin qabu oga jettee booda viizaa fi tikeettiin akkana hojjetamaa fi isin galee oga hojjetamee fi booda jechuudha Dubai akkuma isin dhaqxaniin karaa hojiitti deemtanii jechuudha dhuga isa kana jechuudha haala kanaan hojjechaa jira so warreen biyya Arabaa deemuu barbaadan ispeeshaalii Dubai deemuu barbaadan COC barbaachisa karaa mootummaatiin waan ta'eef COC hin barbaachisa waraqaa eenyummaa keessan hin barbaachisa waraqaa eenyummaa warra keessan hin barbaachisa paaspoortiidhaaf footoo ejjennooti guddu footoo namni isa kana barbaachisa jechuudha I think COC maal akka ta'e hin beektanii COC isa kana warri COC hin qabne immoo jechuudha karaa keessatiinis na dubbisuu hin dandeecha rakkoo hin qabuun sirreessinaa biyya ani keessa jiraadhus as biyya ani keessa dhuftanii too jechuudha galmaa'uu hin dandeessan jechuudha isa kana akkasumas immoo warreen afaan hin beekneef biyya Saudi Arabiyaa yeroo dhiyoo keessatti akkuma beektan mootummaan waliigaltee guddaa mootummaa biyya Arabaa wajjin waliigaltee guddaa godhee tureeyyuu so isa san ilaalchiseetoo seeftiin ijoolleedhaa asii biyya Arabaatii biyya Itoophiyaati karaa Arab Saudi deeman seeftiin isaanii seeftii ajaa'ibaati rakkoon takka osoo isaanirra hin gahin jechuudha torban lamaan kana keessatti karaa dubartii 5 moo akkana deeman jiranii karaa keessatiin nattaasan jechuudha geenye jirra hojii jalqabne jirra naan jaan egaa kana haala kanaan deemamaa jira jechuu barbaadetanii so warri afaan Arabiffaa hin beekne Saudiin hin jira so akkuma isin jedhu bilbila nan teechisaa du'a 9201779 amantummaadhaan yaada jiru ani nama miidiyaati na beektan jechuudha hojii adda addaatiin so isiniifan xumura umma yaadinaa ishii
waa'ee kinoo shakkii baay'ee namni kan sammuu keessa of gataa isin galee homaa hin yaadinaayi hojiidhaan isinitti agarsiisaa wanti keessaan akka nama dallaala biraati miti jechuu barbaaditan. Nama miidiyaatii nama beekamaadha waan ta'eef of eeggannoo guddaadhaan hojjechaa jira waan ta'eef homaa wanti isin rakkisu hin jiru jechuu barbaaditanii. Isa kana walumaa galatti maadha warreen afaan Arabiffaa beektan Dubaay hin jira. Warreen afaan Arabiffaa hin beekne Saawudiin jira. Ji'a tokko keessatti hin walumaa galatti ji'a tokko keessatti hin yoo baay'atee ji'a tokko. Yoo ndoo baay'atee yoo filatamu cee haga ji'a tokkoo fi torban tokko akkana jechuudha. Kana itti deemoo biyya Turkii jechuudha. Warreen limdii qabdan warreen tanaan dura hin deemne illee tanaan duras deemtan rakkoo hin qabu biyya Turkii hojiin hin jira. Dubartootaaf dhiiraaf hin jenne isin galee dubartootaaf waan ta'eef biyya Turkii hin jira. Innilleen jechuudha asuma karaa boolee eerpoortiitiin deemtan isin kanallee isiniif affixammaa rakkoo hin qabu firootawwan kiyya karaa keessatti duwwaa 920177982 na barreechaa rakkoo hin qabu jechuudha firootawwan koo. Inni akkasumas biyya Awurooppaa Roomaaniyaan hin jira. Roomaaniyaan piroosesii ji'a ja'aati. Piroosesii ji'a jaha jechuudha. So isa kana warreen Roomaaniyaa Awurooppaa jechuudha. Deemuu barbaadan karaa keessatti nu dubbisuu hin dandeechan. Akkasumas immoo dheengadda waa'ee horsiisa lukkuu maashinii san lakkaa akka tasaa ta'eetu jechuudha. Gatii viidiyoo isaa hin gadhiisne ture. Riikardii of godheetan ture. Gatiin kanaa akkana jedheetu riikardii of godheen ture. Eediyoon godhu viidiyoo sun keessa seenne turreeyyuu walumaa galatti gatiin isaa birrii 185 akkana jechuudha. Kan bitameef jechuudha. Obboleessa keenya. Anyways, kan jechuu barbaadatan Oromoon kiyya baay'een isin jaaladha, isin kabaja. Horaa bulaay nagaannaa jedhaa gaaffii yoo qabaattan rakkoon hin jiru. Walumaa galatti biyya Saawudii warri as tokko barbaadan haloonaan jedhaa hatattamaan isiniif dhuma jechuudha. Dubaayilleen haloonaan jedhaa hatattamaan isiniif dhufma. Baay'een isin jaaladha, baay'een isin kabaja. Horaa bulaay gaaffii yoo qabaattan ammalleen WhatsApp, imo, Telegram yoo qabaattan na gaafachuu hin dandeessan. Gaaffii keessan osoo hin turin hatattamaan isiniif deebisuudhaaf jechuudha qophaa'ee jira. Rakkoo hin qabu. Horaa bulaay baay'een isin jaaladha. Nagaan jedha.